Fulbaana torba bara 2016 kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa sin akka qabu kun qophii keenya maaddii gaazexeessitootaati. Qophii maaddii gaazexeessitoota har'aatiin ammoo egaa guyyaa har'aa dhimmoota garaagaraa sadii irratti simbiraan ga'uudhaaf waa'ee koo Odaa Abtaamuu ani Lalisaa Alamuu akkasuma gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin ammoo Firaa'ol Abrahaam waliin ta'uudhaan simbiraan qaqqabsiisuuf deemaati kan nuti jirru haga xumuraatti akka nu faana taatan inni sin affeera kun maaddii gaazexeessitoota kan torban jalqabaati. Eeyyan maaddii gaazexeessitoota kan guyyaa har'aa guyyaa wixataati. Mata duree maaddii gaazexeessitoota keenya har'aatiin qabxiilee muraasa irratti waliin kanaasuuf nu ta'a. Qabxiin jalqabaa ayyaana guddaa Oromoo fuuldura keenyatti jiru ayyaana Irreechaati. Inni itti aanu dhimma ijaarsa gamoowwanii biyya kana keessatti ulaagaan guunne irratti mootummaan tarkaanfii fudhachuun qaba jechuu fi akkasumas bara 2015 darbe keessatti piroojektota muraasa irratti tarkaanfiin fudhachuu kan jalqabamedha. Qabxiin inni sadaffaan dhimma nageenya lixa Oromiyaa akkasumas Oromiyaa guutummaa keessa jiru ilaalchisee haalli jiru maal fakkaata kan jedhu irratti. Egaa ajandaan keenya dhimmoota gurguddoo sadii kanarratti kan yeroo gaarii daawwattoota keenya waliin qabaannudha jechuudha. Egaa Oromoof fulbaanni baatiin fulbaanaa keessattuu walitti hidhamiinsa hariiroo gaariidha kan isaan qabanii sababni isaa Oromoon horsiisee bulaadha harki caala akkasuma qoteeti kan inni hojii qonnaa irratti bobba'eeti kan hedduminaan jiraatu ganna guutuu facaasuu sanyii lafaa bitatanii sanyii lafatti darbatanii achi ammoo waggaa fulbaanni kun baatiin ifa araaraa kun dhufu firii isaanii eeggachuudhaaf wayita itti abdiidhaan eeggatanidha. Saniin darbee immoo ayyaanota gaggaariitu jira. Ayyaanni Shinooyyee Goobee dargaggoo walii ilaallatu sirbee bacaqiyyannaa kana keessa hulluuqee gooqa biraa ga'uu isaa itti galateeffatudha. Itti aanuudhaanis ammoo ayyaanni nuti amma kaasuudhaaf dirqamnu kuni ayyaanni Irreechaa. Irreecha osoo ga'ee namni masqalaan illee jira. Masqalis jira. Yeroo waqtii itti nyaatanii dhuganii gammadanii firri walitti adeemee galaanni guutaa ture hir'atee bokkaan akka malee lafas namas jijjiiressaa ture kun hir'atee namni garaa guutuudhaan walitti deemee firri gamaa gamanaa walitti ce'ee wal dubbisuudha. Saniin egaa baatiin fulbaanaatiif keessattuu qeen Oromoo fi Oromiyaa walitti hidhamiinsa gaariidha kan isaan qabanii. Kana walitti hidhamiinsa kana waan baay'ee jechuu dandeenya haa ta'uti garuu dhimmi Irreechaa dhimma guddaa dhimma ulfaataa dhimma Oromoo fi Oromiyaa akkasuma addunyaan ittiin Oromoo mil'attu Oromoon immoo ittiin eenyummaa isaa kan addunyaatti ittiin mul'ifatudha. Irreechi Oromoodhaaf maali? Irreechi gosa meeqatu jira kan jedhuu fi baranoo irreechi sirna kamii akkamiin kabajama? Guyyaa akkamii immoo kabajama? Abbootiin gadaa gamtaan abbootii gadaa guyyaa kaleessaa miidiyaalee waammattee ibsa kennaniiti kan isaan turan jechuudha. Ibsi sun guyyaan kana dura beekamu kan fulbaana 21 irra ture sun jijjiiramee jira inni yoon kan jedhu ajandaa gaggaarii yookaan immoo dhimmoota irreechaa irratti kan fuulleffatu kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a jechuudha. Eeyyan Irreechi Oromoodhaaf akkuma dhaadannoo irratti yeroo baay'ee beekamu uffataa fi akkasumatti miidiyaadhaan illee yeroo dhaadeffamu Irreechi Oromoodhaaf Oromoon maal jedha? Irreechi irree kooti jedha. Yeroo baay'ee warqeen Afrikaa qaban shiboo namatti fakkaata waan jedhamuuf malee addunyaan Oromoo kan ittiin mil'attu sirna gadaati. Sirna gadaa keessaa immoo irreechi isa tokkodha. Wayita fulbaanni birraan bari'ee fulbaanni dhufutti addunyaan achi as miidiyaa foddaa miidiyaa akkasumas lammiileen ala Afrikaa fi addunyaa irraa biyyoota warra adiirraa illee gara natti dhufanii Oromoo duukaa kan kabajan jaallachuurraan darbee hawwataa ta'uusaarraan kan darbee achi as dhufanii kan Oromoo faana ayyaana kana kabajanidha. Irreechi waan guddaadha Oromoodhaaf. Irreechi malkaa hora Bishooftuu akkasuma kan hora Finfinnee irreecha tulluutiif irreecha malkaa kan jennu gosa lamatti qoodnu kaama Oromoon fulbaana kana keessa kabaju irreecha malkaati. Irreechi malkaa kun keessattuu Oromoon handhuura isaa kan taate magaalaa guddoo Itoophiyaa akkasumas ammoo akka Afrikaatti illee teessoo dippiloomaatota ishee gurguddoo taate keessatti waggoota 150 oliif irraa dhiibame
sirni isaa akka Finfinnee keessatti hin geggeeffamne bakki malkaa inni itti irreeffatu kun akka cufamu bakka inni itti dhibaafatu kun akka cufamu bakka amantaalee biraatiif akka itti kennamu sirnoonni oromummaadhaan wal qabatan magaalaa Finfinnee keessatti akka badan cirri akka dhabamu ta'ee waggoota 150 oliitii fi Haile Sillaaseen akkas bara Liji Yaasoo akkas dargiin akkas bara bulchiinsa mootummaa wayyaaniin aangoo dheereffatee ture akkas ture jijjiirama bara 2018 Itoophiyaan keessummeessteen Oromoon dhiibee cabsee humnaan dirree isaa irratti yookaan bakka itti irreeffatutti bakka safuun isaa ganamaa irraa cabee ture itti dhiyeeffachuudhaan kabajuu eegaleeti jechuudha. Yeroo irreechi magaalaa Finfinneetti eegalu Oromoon bakka hin jirre buqqa'ee dhufee biyya alaatti Keeniyaan, Ameerikaadha, Ugaandaa biyya inni itti hafe hin jiru hunduu as Finfinneetti dhufee irreeffachuu eegalee haa ta'u Finfinneen yeroo isheen irreecha ofirraa dhorkitee turte yeroo humnoonni Finfinnee bulchan biyyattii kana humnaan qabatanii turan Finfinneerraa Oromoo dhiiban sirna Oromoo alagoomsan Oromoo keessaa achi hari'anii magaalaa Bishooftuu hora Haarsadeedha kan Oromoodhaaf dahoo ta'e sirna kana tiksaa ture jechuudha. Otoo horri Haarsadee hin jiraanne ta'ee irreechumti nuti hora Finfinnee jennu kunillee dhaloota ammaatiif gaaffii ta'aafa ture jechuudha. Jira hin jiru waan jedhu keessa galla ture jechuudha. Horri Haarsadee ammoo safuu kana iddoo itti eeguudhaan duudhaa kana tiksuudhaan garbummaa jalatti illee haa ta'u sunnoota garaagaraa keessatti illee haa ta'u ulaagaa isaallee osoo hin guutin haa ta'u ulaagaa illee guutee haa ta'u horri Haarsadee baroota hamma kana ga'u irreecha hora Haarsadee kunuunsuudhaan qabuudhaan akka Oromoon irreechi jira jedhee ittiin daadhatu sabboonummaa isaa ittiin mirkaneeffatu eenyummaa isaa addunyaatti ittiin himatu godheeti kan inni jiru jechuudha. Amma immoo hora Haarsadeef galata guddaa galchaa keessattuu bakki sun bakka seena qabeessa bakka garbummaa jalatti taa'ee eenyummaa Oromoo tikse jechuu dandeenya jechuudha hora Haarsadee. Amma immoo dabalataan hora Finfinnee gaafa itti dabalamu bakki ulfoo kun lamaan bakki kabajaa Oromoon itti eenyummaa isaa ibsatu kun lamaan wal faana yeroo itti kabajamtu dhufee jechuudha. Hangafti Finfinneedha ka dirree Tuulamaa lamaanuu dirree Tuulamaa irra jira haa ta'u ka hora Finfinnee kun tokko gama dantaa siyaasaatiin eenyummaa siyaasaa Oromoo gadi dhaabuu keessatti gahee mataa isaa qaba Finfinnee keessatti Finfinneen akkuma jalqabayyuu kaas bakka wal morkii siyaasaa hamaa bakka dinagdee biyyattii waraabsa dinagdee biyyattii isa guddaa teessoo dippiloomaatota addunyaatiif kan Afrikaa adda addaa kan gamtaa Afrikaa dabalatee gurguddaatu jira eenyummaan Oromoo uffanni aadaan Oromoo sabboonummaan Oromoo walumaa gala eenyummaa Oromoo inni nuun jennu kun gaafa Finfinnee irratti Oromoon akka galaanaa dhangala'u biyyattiin kun akka kan Oromoo taate kan mirkaneessuudha jechuudha. Abbummaa isaa magaalaa keessatti mirkaneeffachuu danda'uudha jechuudha. Eeyyeen waa'ee hora Finfinnee kana ilaalchisee wanti baay'ee nama gaddisiisu hora sanarraa dhorkamuu qofatu hin taane maqoonni illee akka irraa jijjiiraman Oromoon dur hora Finfinnee laga harree jedhee kan waamu yeroo irraa naannoon suni laga arii fi keessaayyuu bakki itti irreeffatamu sun immoo giyoon fa'aa jedhamanii maqoota adda addaa dirree sun guutummaan maqaan isaanii horri sun jijjiiramee haroon sun darbee cufamanii bishaan laga yaa'u sanarratti wantoota adda addaa hojjetame. Haa ta'utii jijjiirama guddaa qeerroodhaa fi uummati Oromoo hundi fideen Oromoon dirree isaarratti deebi'ee akka gammachuudhaan irreeffatu ta'eera. Wanti namatti tolu keessaa namni biyya kana keessatti Oromoo jaallatus jibbus osoo hin jaallatin waa'ee Oromoo ija dhiibee ilaaluu akka qabudha. Osoo hin jaallatin yoo foddaa televezyiinii qofaan kan darbu ta'e hin fedhu waan ta'eef chaanaalii isaarra dabarsee waan biraa daawwachuu danda'a. Amma garuu osoo hin jaallatin mana isaa cufatallee karaa foddaa daawwitii isaatiin gadi ilaalee waan Oromoo kana miidhagina isaa ilaala. Sii galee waan Oromoo kun egaa miidhaguyyuu malee Oromoo mataa dhukkubsa. Oromoon Finfinneedhaaf faarsaa hedduu kaffaleera. Namoota hedduun irratti fannifamaniiru. Biyya kana ilaannu Ormaaf dabarsinee ilaannu jechuudhaani hanga irratti fannifamuu, hanga irratti garafamuu, fayyaatti awwaalamuu seenaan waan hedduu kaasa. Kanaan wal qabatee irreechi inni biraan wanti baay'ee namatti tolu irreecha Oromoo jedha malee irreecha Oromoo isa amantaa kana waaqessu wanti jedhu hin ka'u yeroo baay'ee. Oromoon amantaa irreechaa gaafa dhufu gamtaadhumaan Oromummaa tokkitti qabateeti malee inni amantaa kiristaanaa, inni amantaa ortodoksii, inni amantaa musliimaa qofti kottuuti irreecha na duukaa kabajiin jedhu. Gabaabumatti Oromoon irreecha malkaa kan kabaju waaqa galateeffachuuf waan dachee kana irratti uumame lubbu qabeessaaf lubbu dhabeessa kan ta'e hundumaa akkasumas kan ijaannotti mul'anne dachee kana jala jiru hundumaa isaa kan uume si'ii waan kana nuuf laatteef itti fayyadamaaf immoo ati ulfaadhu galatoomiidha iccitiin biraan jiru wanta achitti godhamu. Dhugaadha. Keessattuu irreecha irratti yeroo adda morkiiwwan garaagaraatu ta'a dhimma amantaa wal qabsiisu irreecha akkasii nuti amantiin keenya akkasii kana kan jiru. Waan nuti amantaa
ka amantaa waaqeffataas haa ta'u, ka musliimaas haa ta'u, ka pirootestaantiis haa ta'u, ka ortodoksiis haa ta'u. Guyyum san waan nuti amantiyyuu osoo akka kooti waan nuti amantii jedhamu kun hunduu lafaa ka'uu dhiisee Oromoomti akka Oromootti dirree Finfinnee kana uwwiseedhuma argame osoodhuma maal jedhan yoon dagadhe dhiifama malee jaarraa abbaa gadaa natti fakkaata. Oromoon osoodhuma ka'ee fincaan isaa gaaratti ga'ee fincaa'ee diina isaa kana haare galaana ta'ee fudhatee deemuu danda'a jedhee ture jaarraa abbaa gadaa. Nuti ammoo Finfinneedhuma kana keessatti waa'ee ilaalcha amantii, waa'ee ilaalcha biraa dhiisneedhuma, wal geenyeedhuma waa'ee ilaalcha siyaasaa, Oromummaa qofaan Finfinnee kana irratti dhufneedhuma dirree laga Haar kana yookaan immoo laga Harree kana guunnee akka Oromootti jechuudha booleedhaa kaasnee haga Gullalleetti asii kaasnee Laaftoodhaa kaasnee haga guutummaa karroota shanan cufee Oromoon hundumtuu bakka jiru yoo keessa guute maal akka biyyattii kun taatu hubachuun nama dhibu jechuudha. Fakkeenyaaf bara 2018 gaafa irratti Finfinnee tokko eegallu Oromoon reeffatee gaafa galu sa'aatii booda humnoonni finxaaleessitoota Amaaraa magaalaa Finfinnee da'oo godhatanii jiraatan lafa miicuu eegalan maal jennaan magaalatu xuraa'ee jedhanii. Magaalatu xuraa'ee. Yeroo sana muuxii wayitu ture na yaadachiiste lubbuu isaa amaaroo Hacaaluun dhimmoota sana wal qabsiisee fardeen hedduu fardeen 150 kan ta'an fidee fardeen sun immoo magaalaa keenya dhoqqeessan jechuudha kan kee akka waa dudubbatanii turan. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Sana cabsuudhaaf ammoo Oromoon waa'ee ilaalcha akkasii irreecha akkasii jechuu dhiisee Oromummaadhaan yoo wal ga'u yoo amma ga'u diinatti agarsiisee raafamni siyaasaa biyya kanaa kan akka Oromoo baalagizeedha maaloodha baay'ee roodha jedhan kun Oromoon eenyummaa isaatti agarsiisee dhuguma yoo abbaa yeroo ta'es abbaa yerummaa isaa yeroo itti agarsiisu ta'uu danda'a. Garuu ilaalchi siyaasaa, ilaalchi amantii dhimma kanarraa walaba ta'uu qaba. Duratti amma gaafa irreechi hora Finfinnee jalqabe keessaa hora Finfinneen durattis kan Bishooftuu durattis Oromoon yeroo garbummaa jala ture sana yeroo mootummaan duraan darbee mootummaa wayyaanee turetti xiiqii keessa waan jiruuf namni kamiyyuu waan amantaa namni kaasu hin turre. Garuu diinni tokkummaa Oromoo kanaaf gamtaa Oromoo kana diiguudhaaf maal jedha keessa seeneetii isaan lagatti sagadu, bineensatti sagadu, warra qaaluu sagaduudha. Maali jedhanii olola kana kaasanii uummata Oromoo kana adda faffacaasuudhaaf tokkummaa kana diiguudhaaf tooftaalee hedduu fayyadamu arrallee keessaayyuu kan duraan caalaatti dhimma irreechaa kana irratti namoonni ajandaa kana uumanii falmii kana uumanii namoota dhugaadhaan jaalala Oromoo qaban jedhee yaadu. Egaa sanas ta'u sana Oromoon akka Oromootti paartiilee siyaasaa osoo hin jirin ABO, KFO, paartii Gadaa, paartii maali, paartii badhaadhinaa maal osoo hin jirin dhimmi kun dhimma eenyummaati. Oromoof immoo dhimma sabboonummaa isaati. Keessumaa irreechi Oromootti baay'ee Oromoon itti eenyummaa isaa agarsiisu irreecha malkaati. Sababni isaa iddoo itti diinagdeen Oromoo cabe, iddoo itti sabboonummaan Oromoo laaffate, iddoo itti afaan Oromoo lagatame, iddoo itti keessumaa Oromummaan akka yakkaatti ilaalamu magaalaa Finfinnee keessatti tokko jedhee kan inni kabajamu waan ulfina Oromoo yookaan immoo mataa Oromoo wal qabachiisu waan ta'eef kun immoo fulbaana keessa kan kabajamu baatii rakkinni roobaa rakkoowwan garaagaraa darbutti waan ta'eef irreechi malkaa kun yeroo itti namni illee hojiitti baay'ee muddamne. Haalli bakki isaallee bakka mijataa bakka ta'etti kabajama. Inni Bishooftuullee akkasuma. Bishooftuu yoo fudhannes dinagdee magaalaa Bishooftuu kan qabatee jiru eenyudha. Amma tibba irreechaa kana yoo argite amma waggaa tokko guutuu afaan Amaaraadhaan yookaan immoo afaan saboota biraatiin eenyummaa Oromoo kana arrabsaa waan Oromoo kana ofirraa dhiibaa turanii tibba irreechi torban lama haftu alaabaa abbaa gadaa kana afanii magaalaan immoo miidhagfamee ijoollee afaan Oromoodhaan namatti tajaajiltu kana waatti kennanii fidanii qabuutu jira. Irreecha kana saamuu qofadha. Yeroo irreechaa kana namni naqa waan ta'eef saamuu qofadha kan isaan karoorfatan. Garuu Oromoon yeroo deemus hoteela isaarraa fayyadamu, nama isaa biraa fayyadamu, eenyu biraa akka fayyadamu adda baasee beeku. Dirqama isaati. Magaalaa Finfinnee keessatti ammoo egaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee gahee guddaa taphata jennee yaadna. Kutaawwan bulchiinsa magaalaa hundumtuu nyaatanii qopheessu jedhameetu eegama. Akkasuma bishaan karaa irratti ni qopheessu jedhamee eegama. Ayyaana Oromoottis guddichadha waan ta'eef dheebuun sababni isaa manni nyaataa yeroo baay'ee Oromoon ni sodaatu jarri kuni ayyaana nama sodaachisne irratti mana nyaataa cufuu danda'u. Suuqii cufachuu danda'u hin beekamu. Garuu haalli hundumtuu Oromoodhaaf mijatee magaalaa Finfinnee keessatti namni dhufu otoo hin beela'in daandiilee cuccufamee osoo isa rakkisin nagaadhaan kabajatee nagaadhaan galuudha kan inni qabu jechuudha. Karaa nagaadhaan
ayyaanni kun kabajamee akka darbuu fi gama keenyaan dhaamsa hawwii guddaadha kan nuti qabnu walumaa galatti. Kan nuti dagannee irreechi ora Finfinneetiif warri Bishooftuu erga darbee booda akkuma duudhaa Oromoo duraatti irreechi ateeteen ni jira. Irreechi ateetee kun Buraayyuutti kan kabajamudha. Yeroo baay'ee akka kanatti ibsa kennamee beekamuu baatus yookiin akkasitti dhaadeffamee beeksifamuu baatus yeroo baay'ee erguma warri Finfinnee deebiin boodatti irreechi ora ateete ora Buraayyuu irratti kan kabajamu ta'a. Akkuma tamma kaastee immoo baay'inaan of eeggannoo guddaa namni hundi waan afaan Oromoo haaseef Oromoo miti waan afaan Oromoo haaseefis Oromoon jaallatu yeroo baay'ee daldala irratti gaafa bobba'an daandii gubbaatti wantoota baay'ee fayyadamu wantoota namoota walitti buusuu danda'an jechoota hedduu dubbachuudhaan soorata summiidhaan miidhame kanallee nuu kennuu danda'u. Diinni xiyyeertuu hin qabdu aga danda'ametti of to'achuu fi wal to'achuu of qusachuu waan hundumaa naannoo ofillee ilaallata ayyaana kana kabajachuudha. Egaa guyyaan irreechaa dur kan baratame egaa masqalli biyya torban tokko booddeedha yookaan immoo masqalli yoo roobii ta'e fakkeenyaaf sanbat duraan itti aanu irreecha jedhameeti kan beekamu yoo irreechi gaafa sanbata duraa fi sanbata guddaa irra oole akka tasaa immoo torbee ayyaanichaatti ta'a jedhameetuma beekama. Guyyaa kaleessaa egaa fulbaana 6 bara 2016 sanbata yookaan dilbata kaleessaa abbootiin gamtaan abbootii gadaa miidiyaaleef ibsa kennaniiti kan isaan turanii guyyaan irreechaa kun kan ammaa isaa jirru kuni fulbaana 26 fi 27 fulbaana 26 magaalaa Finfinneetti kabajama. Laga Harreetti hora Finfinneetu irreeffatama. Fulbaana 27 immoo hora Bishooftuu hora Arsadiitu kabajama. Akkasuma torbee isaatti immoo irreecha malkaa ateeteetu kabajama jechuudha. Guyyaa kana egaa mootummaan nageenya uummata isaa eeguudhaaf dirqama qaba. Eenyu wajjin akka baanu, eenyu wajjin akka galu keessattuu seensa magaalaa Finfinneedhaan wal qabatee ammoo daandiin osoo cufamu ta'e gaariidha. Namni magaalaa Finfinneetti lakkoofsi isaa akka kana durii caalu haga miliyoona 20 haga miliyoona 15 yoo ta'e yeroo bara wayyaanee yoo yaadatte Bishooftuutti kan argamu uummata miliyoona 4 uummata miliyoona 6tu argama. Finfinnee kanarratti immoo yoo xiqqaate haga miliyoona 20 Oromoon kun wal guuree yoo argame miliyoona 20 ol yoo argamu yoo qaba. Uummata miliyoona 60 jennu Oromoon yoo walakkaan isaa argame miliyoonni 30 magaalaa Finfinnee kanaaf raajii guddaa hojjetee galuu danda'a jechuudha. Sanaaf immoo qaamolee nageenya eegsisan waliin nagaa ofii eeggachuu qaamotuma nageenyaa fakkaatanii kan rakkoo eegsisan immoo saaxiluu eenyummaa Oromoo gaafa sana addunyaatti beeksisuudha qabna. Irreecha ilaalchisee hiika garaagaraatti kennuun nu barbaachisu. Irreechi bakkuma tokkummaan Oromoo irreen Oromoo itti jabaatudha. Kana jennee yoo dabarre wayyaa. Irreechi malkaa ilaalchisee qabxiilee baay'ee kaasneerra inni hafu irreecha tulluudha. Irreechi tulluu kun yoom kabajama kan jedhuu fi arfaasaadha. Bonni darbee gara roobni dhufuu gaafa ga'u keessaa yeroo baay'ee baraa baratti wal caala yeroo itti roobni waqtii isaa eeggate roobuu dhabu jiraachuu mala. Yaafa kana immoo gogiinsa kana aduu kana beellanni lubbu qabeessi namni illee akkasuma daa'imman illee ni dadhabu. Sanaaf Oromoon gaaratti bee tulluutti asii ol bee rooba nagaa nuu roobii arfaasaatu dhufaa jira kan midhaan nuu biqilchuu kan biqilaa biqilchuu kan magariisa kana nuuf deebisu jedhanii waaqa isaanii kadhachuudhaaf tulluutti ba'u jedha. Yeroo baay'ee waan si ajaa'ibu abbootii keenya irraa gaafa dhageenyu harka isaanii ol kaasanii waaqa kadhatanii otoo isaan gadi hin deeffatan yeroo itti roobuuf eeftuu jira. Garraamummaatiin Oromummaa sana qabatanii keessa isaa qulqulleessanii waan kadhatanii fi irreechi tulluus Oromoo biratti kabajaa guddaa kan qabudha. Waan irreechaa wal qabatu waan tokko qofa dubbannee zandaa keenya salammataatti ceena. Innis maali? Waqtii gannaa kana haalli bacaqqiin hammaataa kan gaafa darbu Oromoon irreechumti galateeffannaadha kan jennuuf sanaaf. Malkaatti ba'ee yaa waaqa malka kana nu laatte rooba ganna guutuu roobsaa baate midhaan nuti lafatti facaasan nu biqilchite sanyii isaa akka arginuuf immoo aduu miidhagduu birraa gaarii nu laatta waan na taateef si galateeffannaa jedheeti waan dabarse hundaa waaqa galateeffatee waan abdatutti birraa kana ifa abduu miidhagaa abdata jechuudha. Itti aanee waggaa aduun dhufee bonnis midhaanis galfatee waan hundumaa immoo waan ganna kana hojjetaa ba'e bonni dhufee galfatee firiisaa argatee gaafa ol galchatu immoo
jireenyi ilma namaa kun saayikiliidha miti naannee dhufa miti amma birraan kun dhufuu qaba dhumee deebi'ee ganni dhufuu qaba miti arfaasaatu dhufa sanii waan nu gooteef galatoomii ammas immoo ganni dhufaa jira ganna kanas ganna milkii nu godhi jedhee kadhatee bokkaan hamaan akka nu roobne lolaa hamaan akka nu gogiinsi moo akka bonni kun immoo dheeratee gogiinsi hin dhufne kadhatees galateeffataa jechuudha kun Oromoon falaasama addaa uumaa isaa wajjin itti walitti haasa'u uumaa isaa biraa itti waa ittiin argatu sirna addaati jechuudha dandeenya. Egaa walumaa gala irreechi hiikni isaa inni guddaan galateeffannaa. Oromoon amma kun walitti beekuma Waaqayyoo galateeffate. Garaamta Oromoo hundi kanaa walitti ga'ee yoo walitti argame kun galata guddaadha. Kanaaf bara dhuftu ammoo kan kana caalu waan guddaa arguu dandeenya kan baranaa kana nagaa irreecha milkii irreecha sabboonummaan Oromoo tokkummaan Oromoo itti ititu barri 2016 kun immoo irreechumaan illee tarii falaa argataala namni irreeffatee waan garaasaa baafatee walitti dhufee walitti bo'eessa ta'u walitti himeessa ta'u inni Oromoon baa lixaa kaabaa kibbaa giddu galaa ona garagaraa keessa jiru walitti dhufee rakkoo isaa kana walitti himatee tarii irreecha booddee nagaan Oromiyaas bu'uu danda'a kan jedhu hawwa ajendaa keenya lammaffaa ta'e. Tole ajendaa keenya lammaffaa dhimma ijaarsa gurguddaa gamoowwan biyyattii kana keessatti ijaaraman ilaalchisee mootummaan ibsa baasee qaba. Ibsa baaseen yeroo baay'ee biyya kana keessatti barteen baratame tokko jira. Namni ijaarsa ijaaruudhaaf ulaagaalee yookiin seera mataasaa qaba. Gamoonni callisee namni lafa argateef bitateef inni ijaaru. Isa kana warra ogummaa isaa qabaniif dhiifne garuu haga beeknutti gaafa ta'u namni gamoo ijaaru miti manuma xiqqaasaa ijaaruuf eeyyama manneen irraa waajjira manneen irraa eeyyama fudhatu jira. Gamoon immoo ulaagaalee mataasaa qaba. Qulqullina ittiin ijaaramu ilaalchisee lafti isaa keessaayyuu ijaaruun duratti iyyuu sakatteensi naannoo sana lafa naannoo sana illee gamoo darbii meeqa qabaachuu akka danda'u erga qoratamee waraqati sun kennameefiti gamoon kan ijaaramu. Dhimma kana ilaalchisee yeroo baay'ee hanqinoonni hedduun ni mul'atu. Hanqinoonni mul'atanii maallaqaan suutuma maallaqa walitti kennuutiin lafti sun qulqullina isaa sun sirriitti sun sakattaamee waraqatuma nama mirkaneessuutu jira. Haalli gamoo sanaa naannoon itti ijaaramu sun gamoof mijataa ta'uu dhabuu isaa osoo adda baasin callisanii dhuma gamoowwan ijaaruudha. Kun immoo lubbuu namaatiif haalota baay'ee irratti yeroo baay'ee rakkoo hedduu geessisaa jira. Akka biyyattiitti yeroo baay'ee gamoo yeroo itti kufnii mul'ata. Bilooketee warra naannamanii inni biroon immoo gamoowwan ijaaramanii darbii tokko jala isaa fixanii irra keessa osoo hin geenye immoo jalatti hojii jalqabanii irra keessaa wayita hojii hojjetanitti immoo namoota jalaa hojii hojjetanii fi maamiltoota fayyadamoo ta'an irratti sibiilaa fi bilooketoonni kufanii yeroo itti dhiibbaa namarraan geessisan jira. Hanqinoota kana hambisuuf immoo mootummaan bara 2015tti tarkaanfii fudhachuu jalqabeera. Qulqullina yookiin ulaagaalee kan hin guunne gamoowwan ijaaramaa jiranii piroojeektoota 20 irratti mootummaan tarkaanfii fudhate akka qabudha. Tarkaanfii fudhate birrii miliyoona 67 akka adabamanii jiranidha. Ammas bara 2016tti immoo dhimmi ulaagaalee ijaarsa gamoo kana irratti mootummaan xiyyeeffannoodhaan tarkaanfii fudhachuu akka qabudha. Dhimma rakkoowwan ammatti kaasteen alatti ammoo miidhagina magaalaa tokkoof haalli qindoomina gamoowwanii murteessaadha. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee bakkawwan miidhagoo ta'an daandii gubbaa irratti gamoowwan miidhagoon ijaaraman suuraa viidiyoo garaagaraa gaafa ilaaltu magaalaa Finfinneeti kun ittiin boonta. Bakkeewwan magaalaa Finfinnee keessatti ammoo gamoon seera isaanii hin eegganne halluun isaan dibamanii jiran wal keessa dhuubamaa hoggaata ta'u qulqullina magaalaatiif yookaan immoo bareedina magaalaatiif illee rakkoo guddaadha. Fakkeenyaaf gamoon G+4, 5, 6 ta'u tokko jalaatiin bakka itti konkolaataan dhaabbatu yoo hin qabaanne gamoon sun immoo bakka daldalaa yookaan immoo bizinees seenterii ta'e yoo ta'e ulaagaan guutu jechuudha. Akkasuma haalli qindoomina isaatii gamoowwan waggaa tokko gidduutti ijaaramanii dhuman yeroo dafanii kireessaniif jecha galii argachuuf jecha haaluma hin taaneen ijaaramanii jalli isaa bososaa deemee kukkufuufaa argita jajallachuufaa argita sansaniin ammoo tokko qisaaseffama biyyaa ta'a kisaaraa hamaa biyyatti fida qulqullina magaalaan balleessaa inni lammataa magaalaan tokko miidhagina gamoowwan isheetiin tajaajila isheetiin laattuuf daandiirrattis haa ta'u wal dorgomu jechuudha. Akka biyyaatti magaalaawwan miidhagoo jireenyaaf mijatoo ta'an ulaagaawwan garaagaraa haa qabaatan malee gama miidhaginaatiin ammoo magaalonni wal dorgomu jechuudha. Magaalaan Finfinnee bakka mijootu gamoowwan miidhagoo ta'an of keessaa akka qabaattu gochuuf namoonni ijaarsa irratti bobba'an ulaagaa seeraa guutuu qabu jechuudha. Ulaagaa seeraa isaan guutaniif biyyi kun ittiin dorgomti jechuudha. Ulaagaa seeraa isaan ijaaranii ittiin gamoo isaanii miidhagfataniin
biyyi tokko magaalaa miidhagduu qabdi jedhamti jechuudha. Isa bu'uuruma kanaan kan ammatti kaasaa turte seera malee ijaaruudhaan maandisoota yookaan immoo warreen waa qajeelchaniif walii galuudhaan kawaajjira tokko walii galuudhaan daandii karaa sanarra jiru tokko achi maksiisuudhaan otoo seera hin eegin aga godinaatti kan magaalaa Finfinnee caalaa iyyuu aga godinaatti aga aanaatti rakkoon ijaarsa gamoowwaniidhaan wal qabatu rakkoo gurguddaatu jira. Inni biraan hiyyeessa qe'ee irraa buqqisuu bakka malletti galchuu dantaa dhuunfaadha waan garaagaraa hojjechuutu jira. Sun illee ulaagaa miti jechuudha. Ulaagaan guutamuu qabu maal fa'aadha isa jennu karaa seeraatiin gama eeyyama argatameen yeroo argame keessatti ijaaru warra adeemsa seeraa guuchisu waliin ulaagaa seeraa kaa'ame keessatti gamoo miidhagaa fi qindaa'aa ijaaranii ulaagaa biyyillee ittiin dorgomuu dandeessu gochuu qabu kan jedhudha jechuudha. Eeyyan mootummaan isaanuma wal qabsiisee abbaa qabeenyaa yookiin nama gamoo sana ijaarsise qofa osoo hin taane ogeessa yookiin kontiraaktarii gamoo sana fudhatee fi akkasumas gorsitoota warra konsaltaansii jedhaman ijaarsa irratti warri gorsa kennan jiru tarkaanfiin gara fuulduraatti isaan irratti illee akka fudhatamu xiyyeeffannoo cimaadhaan ibsa kennameedha. Egaa faanaan dhimma kana irratti itti gaafatamaa Daayireektara Abbaa Taayitaa to'annoo fi eeyyama ijaarsa magaalaa Finfinnee dubbisuudhaan dhimma kana irratti gabaasa bareedaa hojjeteetii kan inni ture. Isaanis ammoo ijaarsi gamoowwanii qulqullina isaanii eeggatan akka ijaaramanii fi haga aanaatti illee to'annoon isaanii jabaatee kan itti fufu ta'uu fi hordoffii qindaa'aa taasisuudhaaf haalduree xumuranii akka jiranidha kan isaan kaasan jechuudha. Kunis ammoo bara 2015 keessa yoo kan ilaallu ta'e ijaarsi gamoowwan magaalattii bakkeewwan garaagaraatti gaggeeffamanii turan tokko ulaagaa fi labsii kan hin guutnee fi hawaasa irratti illee miidhaa kan geessan kan jalqabaa kaasaa turte ta'uu isaati kan isaan kaasanii. Kun immoo misooma irratti illee dhiibbaa fiduu danda'a. Gama biraatiin immoo tarkaanfii fudhatameenis ammoo piroojeektiiwwan 20 irratti jechuudha. Keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti piroojeektii 20tu ijaarsa seeraan alaa raawwate yookaan ammoo ulaagaan guunnee godhe jechuun ulaagaan kun jechuun seeraanuma ijaaraa jirama jechuudha miti. Godhe jechuun piroojeektii gurguddaadha. Kan hin qoratamne immoo tarii meeqatu jiraachuu danda'a. Kan isaan jalaa dhokate immoo meeqa ta'uu danda'a. Kanaan immoo adabbii birriitti kan isaan adabanii jiranii sunis immoo birrii miliyoona 67 adabanii jiru bara 2015 keessa. Haa ta'u bara 2016 kana keessatti immoo adabbiin kun akka hin mudanneef of sirreessuu akka qabanidha. Namoonni abbootii qabeenyaa ta'anii gamoo ijaaranii miidhaginni magaalaa tokko gamoowwan isheetiif akkasuma halluudhaa fi daandii irratti illee wantoonni hojjetaman miidhagina magaalaa tokkoo fi qulqullina magaalaa filatamtuu jechisiisa waan ta'eef kun kanumaan haa dabarruuti ajandaa keenya ijootti haa jiru. Tole ajandaa keenya ijooni kan bara kanaa keessaayyuu bara itti seensa bara 2016 kanarratti haalota suukanneessoo hedduurraa ilaalaa miidiyaa hawaasaa kanarrattis akkasumas argaa dhageettiidhaanis wantoota hedduutu mul'ataa ture. Sanumaa wal qabatee hanga guyyaa erga fulbaanni as ji'a seenee as qaameen bahee rakkoolee hedduun mul'ataa jiru. Anguma jimaata dheengaddaatti haalonni mul'atanii wantoota miidiyaa irratti biyyoota biraa irratti keessaa waggoota 5-6 dura Afrikaa kibbaatti wantoota argaa turre balaa suukanneessaa yookiin haala suukanneessaa ta'e mirga namoomaa dhiituudhaani haala suukanneessaa ta'e ilma namaarraan eegannu tokko lubbuu namaa dabarsu wantoota achitti ilaallee asitti imimmaan buusnee bu'aa turre akkasumas lammiileen Itoophiyaa illee achitti du'anii hanga alaabaa biyya kanaa gadi buusutti gadda guddaatu ta'aa ture yoo yaadatta ta'e wanti alaalatti argaa ture sun akkuma ammaa Oromoo jedhu kunnooti kan jedhan kunooti jechuun hin hafu kan jedhamu waggoota 3 tokko asitti wantoota baay'ee nama suukanneessaa haala suukanneessaatiin lubbuu ilma namaa keessaayyuu ilma Oromoo haadha Oromoo daa'ima Oromoo abbootii Oromoo lubbuun isaanii akka malee darbaa jira. Seensa fulbaana kanarratti torban darbee kana keessa jechuudha qilleen wallaggaa aanaan filloo aanaa suddii irratti haala suukanneessaa ta'e lubbuun namaa wayii darbee jira. Dargaggoonni arfan tokko walitti qabamanii isin shororkeessaa yookaan warra badii uumtan jedhamaniiti. Isaan keessaa tokko haala suukanneessaa ta'een ajjeefame bakkeetti gatame. Kana gaafa laalanii nama suukeessa namni kamiyyuu isa seera bulchus haa ta'u isa seeraan bulus haa ta'u namni kamiyyuu biyya kana keessatti biyya kamittiyyuu seeraan ol hin jiru. Namni yakka godhe tokko seeratti dhiyaate akkaataa seera heeraaf seera biyyattii sanatti adabamee yoo itti gaafatame rakkoo maal qabaadha akka yaadatti kan jiru namni kamiyyuu lubbuu namaallee maaf hin baafne namni yeroo baay'ee mootummaan nama haadha manaasaa ajjeesu riyaasaa akkasumas nama biraa irratti lubbuu baasu
qaama seeraan to'atamee poolisiidhaan seera bira dhaqee ulaagaa seeraa keessa darbee murtiin itti murtaa'uu qabu murtaa'a malee nama haala suukanneessaadhaan dirree yookiin bosonatti geessitee ajjeestee gatuu ibiddaan gubuu mukatti dhuu dararuu daandii lolaa keessatti gatuu kun mirga namaarra darbee namummaa gadhiisuu jechuudha. Bineensi yoo akkas waliin godhu bineensota tokko tokko yoo fudhanne baala fa'aa walirra buusa harba fa'aa yoo fudhatteetti bineensi yoo du'ellee waliif bu'a argiteetta. Ilmi namaa garuu keessaa Oromiyaa keessatti haala mataa jiru sanarra darbee wantoota baay'ee nama suukanneessanidha. Sanatti darbee Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa ganda birbirsa guddaa Saaboleetti dargaggooti maqaan isaanii kaasamne shanas haala suukanneessaa ta'een harki isaanii walitti hidhamee rasaasaan akka du'anidha lubbuun isaanii akka darbedha. Dargaggoonni kun bor biyya kana ijaaruu keessatti gahee guddaa qabaachuu danda'u. Maatii horatanii maatii sana horatanii lammii biyya kanaati nama biyya kanaaf bu'aadha jechuudha. Namni wantooti hundumtuu boodarra dhufu ilma namaadha qaaliin lubbuu nama tokko erga darbee booda nama biraatu dhufa malee nama sana argachuu hin dandeessu. Mul'atii fi gochi namni sun biyya kanaaf gochuu malu hundisaa hin darbaa jechuudha. Keessumatti waa'ee nageenya Oromiyaa waggoottan 5 darban kana yoo dudduuba deebinee kan mil'annu ta'e haala suukkanneessaa hamaa sarbamiinsa mirgoota namaa daangaa darbe kan daangaa darbuu caalaayyuu immoo duguugaa sanyiitti dhiyaatu wantoota hamaa ilmi namaa walirratti raawwachuu hin dandeenyetu raawwatame. Oromiyaan yeroo kam caalaa yeroo itti dirree dhiigaa taatetu jira jechuudha. Keessumaa immoo bara 2016 kana jalqabuma irratti akkuma ati bukaastee Damdooloo Qellem Wallaggaa naannoo Damdoolootti taateen ta'e akkasuma torban dabarsine kana keessa Najjoo magaalaa Walakkaatti namni lama rasaasaan reebamee akka du'e ka amma itti adeemuu jennu kan giddaa ayyaanaa kun immoo Wallagga Bahaa giddaa ayyaanaa keessatti taateen humnootii finxaaleessitoota Amaaraatiin namoota nagaa ofii warra du'aa yookaan du'aa gahii kan jedhu deemanii deebi'an konkolaataa keessaa buusanii ajjeesuun kun waanuma miidiyaa kaameraa dura teenyee walitti haasofnu miti jechuudha. Ajjeechaan kun waanumati kanatti ta'e jettee daawwattootatti illee himtuu miti jechuudha. Ulfaataadha. Biyya seerri jiru keessa biyyi tokko sirna federaalaa yookaan sirna federaalizimiin qaba jettu keessa biyya abbaan adeemee qabee baatee deemu keessa abbaan adeemee lafa barbaadetti jiru abbaan barbaade immoo manaa si baasee si hidhee abbaa si hidhee biyya hin beekne keessatti jira jechuu dandeenya. Kun immoo maali? Olaantummaan seeraa kabajamuu dhabuudha. Olaantummaan seeraa isuma seera tumutu dura kabaja. Isuma seera kabachiisu dura seera kabachiisu sana kabaja. Lammaffaa irratti immoo hawaasni san kabajaa jechuudha. Kun rakkoon kun eessaa dhufa? Waggoota 5 kana keessa waan Oromiyaa keessatti ta'e qaamni walabaa qoratu dhibee. Keessumaa illee Oromiyaatti taateen ta'ee jiru waan Oromiyaan taa jirtu akka Oromiyaatti quncaa jirtu akka Oromiyaan dhabamaa jirtu kun yookaan qoratamu ta'e rakkoo hammaataadhaaf biyyattii kana saaxilaatti jira. Keessumaa amma rakkoon akkanatti fakkaatutti maddi waan tokkoo rakkoodha. Yoo rakkoon hin jiraanne namni hin du'u. Yoo sababni hin jiraanne bu'aan hin jiru jechuudha. Kanaaf bu'aan qaamolee nageenya Oromiyaa tokko inni guddaan inni hangafaa mootummaadha. Inni lammataa waraana bilisummaa Oromooti. Inni sadaffaa humnootii finxaaleessitoota Amaaraa daangaa ce'anii Oromiyaa keessa seenanidha. Itti gaafatamummaa guddaa kan fudhatu sana immoo daangaa bulchaa jiru keessa qaamoliin biraan naannoon ollaatee otoo wal kabajaa jiru daangaa ce'anii eenyummaa daangaa sarbuu lammiilee nagaa ajjeesuu mana gubuu loon ooffachuu jireenya namaa jireenya Oromoo Oromiyaa waan jedhu quncasanii haga Wallaggaa guutuun keenya jechuutti warra ga'an humnooti faannoo jedhamanii amma maqaa moggaafatan ka mootummaan illee irra deddeebi'ee ibsa baasaa ture humnooti finxaaleessitoota gocha sabdaneessummaa morman amantii koo aadaa koo afaan koo qofaan biyyi kun gaggeeffamuu qabdi warra jedhantu tokkummaa sabdaneessummaa biyyattii diigaa jira jedhee mootummaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaas ka federaalaas ibsa garaagaraati kan inni kennaa ture jechuudha. Haa ta'u uummanni kana gidduu isaan kana gada sidduutti miidhame jechuudha. Yeroo tokko yoo dhugaa dubbattu qaama tokko komachuu hin dandeessu. Qaami tokko hin jiraanne rakkoon hin dhalatu. Uummati kana gidduutti rakkina abidda keessatti waadamaa jira jechuudha. Isaan kunoo bara darbee torban darbees immoo wiirtuu miidiyaa jijjiirraa bara haaraa sababeeffachuun waan hojjenne keessatti qormaatiilee Oromiyaan bara kana keessummeessite sababa nagaatii dhabamiinsa nagaatii rakkoo baay'eetu mudate lubbuun namaa akka hin taane badu qabeenya akka hin taane manca'u jireenyi namaa gubamu. Saniin immoo araarrillee Tanzaaniyaatti ta'eetii ture sun otoo hin milkaa'in
godhame sun otoo milkaa'ina fuun kun rakkoon ammallee bara 2016 akka itti fufuuf sababa guddaa ta'eetii jira jechuudha. Rakkoo kana yoo dubbanne waan baay'ee dhukkubsine quba walitti qabne dubbachuu dandeenya jechuudha. Garuu uummati Oromoo quba walitti qabuun dhufe amma gama biraatiin otoo dargaggeessi achi keessa jiru otoo warra achi keessa caakaa keessa socho'an jiranii otoo abaluun achi jiru otoo dargaggeessi achi jiru akkamittiin namni du'aa jedhama. Dargaggeessi daandiitti beedullaa qabatee nageenya uummata eessuu hin danda'u. Amma Oromiyaan naannoo sanatti milishaan jira, poolisiin idilee jira, raayyaan biyyaa jira. Humnoonni kun sadan immoo otoo eessa jiru gaaffii jedhutu jira jechuudha. Otoo abaluun jiru jechuudha walumaa gala itti gaafatamummaa kanaa fudhatee kan jiru mootummaa waan ta'eef mootummaan Oromiyaa yookaan humni raayyaa ittisa biyyaa naannoo san jiru daangaa biyya isaatii kabachiisuudhaaf eenyu caalatu dirqama qaba. Heerri biyyatti harka isaa keessa jira waan ta'eef. Kanaaf otoo abaluun jiru otoo dargaggeessi Wallaggaa jiru attamitti dhuma otoo warri Wallaggaa falmina Oromiyaa falmina jiranii akkam ta'u. Inni kun gaaffii biraati. Lubbuu namaa deebisuu hin danda'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf ayyaana tibbi kun masqalatu dhufaa jira. Masqala immoo namni baay'een qe'ee isaatti dabarsa. Damaraa gubuu dhaqa maatii isaa waliin mooraa keessatti damaraa gubee Finfinneedhaatii Hawaasaatii eessaatii qe'ee isaatti galuu barbaada. Inni Shaashamanneetti gala, inni Harargeetti gala, inni Salaaleetti gala, inni Gidaameetti gala, maatii isaatti gala. Humni barate keessattuyyuu Finfinneetti hojjetaa ture magaalaa gurguddaatti hojjetaa ba'ee maatii isaa biratti dabarsuu dhaqa. Yeroo kana humnoonni finxaalessota ammas karaarra konkolaataa deemu dhaabisanii si ajjeesu jechuudha. Eenyuun wabeeffattee, eenyuun abdattee, daandii kana eenyuun abdattee galta. Eenyuun abdatteeti kan itti imaltu. Pileeniin akka biyyoota biraa pileeniidhaan deemuu hin dandeessu. Injiru jechuudha walumaa gala. Injiruusi dinagdee isaallee inni ulfaata. Kanaaf ammallee yaaddoo hamaatu jira jechuudha. Oromiyaa keessatti maatii kee dhattee dubbisuudhaaf gaddi yoo maatii keetti gale maatii kee wajjin dhattee gaddee hirmaachuudhaaf firri yoo seeraan hidhattee awwaallachuudhaaf daandii irratti waan ittiin geejjibsiifamtu humni si eegu hin jiru taanaan abbaa barbaadattu daandii dhaabee si ajjeera taanaan eenyutti gaafatamummaa. Akkuma tamma kaastina yaadachiiste iyyuu namoonni amma osoo gara giddaa ayyaana deemanii wareegaman kun hedduun isaanii hojjetoota mootummaati. As federaalaa kan hojjetanii biiroolee hedduu keessatti dargaggoota bakka furtuudhaa fi hojii hojjetanii biyyatti tajaajilaa maatii isaaniis ofii isaaniis tajaajilanidha. Garuu wanta nama baay'ee gaddisiisu kan deemaa jiranii mana warra du'aa yookiin gadditti galee manni warra gadditti galee kun eenyu yoo jette garee finxaaleyyii kanaanii maatii nama tokko keessaa namni afur rasaasaan badii tokko malee qonnaan bulaan mana isaa keessa jiraatu yoo ajjeefamu gadda sana deemaa jiru. Osoo gadda sana deemaa jiranii argite ofii isaaniitis immoo amma gadda hamaa. Gaafa kana gaafa teessee ilaaltu Oromoon dhimma ajjeechaa gara jabummaa kana raawwataa jiru Oromoon kutaa garaa garaa keessa jiru maal gochaa jira? Inni kaan maallaqaan machaa'ee halkaniif guyyaa walii wallaala inni kaan immoo nagaa mirga jiraachuu dhabee yeroo akkasitti dararamu durri waggoota murtaa'e duratti namni du'a namaatiif baay'ee birmata sii galeera maaliif du'a ilmi namaa jedhaan ajiraatu sababni isaa waaqayyo namni ajiraatu jedheeti uume namni immoo maa jiraatte jedhee ajjeesa ta'us namni gamaaf gamanaa walii birmataa ture. Ammatti torban kana keessa gaafa jimaataa asitti yoon ilaalte ta'e namoonni gadda isaanii ibsatu baay'een mirga dhala namaa eessa dhaqee seerri eessa dhaqee olaantummaan seeraa namni maaliif gar malee du'a jedha gareen immoo booka dhugaa uffata miidhagaa uffatee yoo bashannanu argita ilma Oromoo ta'e achi abbaa qilleensaa sanyiinsaa qacceensaa otoo haala badiitiin garee finxaaleyyii amaaraa kanaan otoo dhumatu gareen immoo asii taa'ee yoo bashannanu maaltu adeemaa jira jedha abjuu eessitti fakkaata sii galee gaafa keessa ilaaltu. Haalli taa'aa jiru kun abjuu sitti fakkaata. Keessattuu Oromiyaan dhiigaa jirti walumaa gala kana irratti bu'aa jirti dhiigaa jirti rakkoo garaagaraa ta'aa jira. Madda rakkoo Oromoonni guddaan qaamoleen jalqaba kaase. Garuu Oromoon lafarratti waraanamaa, lafarratti ajjeefamaa, lafarratti dhumaa, rasaasa lagaatiin lafarratti dhumaa sooshaal miidiyaa irratti bu'a. Oromoon hagayoomii sooshaal miidiyaa irratti nan du'ee faannoon na ajjeesee finxaalessottu na ajjeesee mootummaan na ajjeesee humna waraana bilisummaa Oromootu na ajjeesee maal jedhee walitti himatee dhufee sooshaal miidiyaa irratti hagayoomitti bu'u. Ani kan naagaluu dideetu san falli maalii isa jedhuu fi tokko aga danda'amu mootummaan gama isaatiin nageenya uummataa eegsuuf dirqama qaba. Inni lammataa uummanni nageenya isaa eegsuudhaaf dirqama qaba. Attamitti uummanni hidhannoon qabu jechuu dandeenya. Attamittiin ofirraa jechuu dandeenya. Garuu
uummata humni moo'u jiru. Uummata jechuun biyya kana keessatti namni qaamni uummata moo paartiin uummata moo eenyu misaayilli kan uummata moo hin danda'u. Saniif uummanni nageenya isaa eegsifachuudhaaf qophaa'aa ta'uudha qaba. Kanaaf akka Oromootti anis akka lalisaatti akka gaazexeessaatti waan yeroo hundumaa taajjabu hinduuna hin ajjeefamna Facebook irratti dhufnee boonya walitti jechuudha. Sun furmaata ta'uu hin danda'u jechuudha. Ajandaa sooshaal miidiyaa sun nuti beeknu guyyaa lama hin boonya sana booda sirna tokkotu dhufa waan sana duukaa ajandaa biraatu nu ta'a. Miidiyaa fireemiin kan jennu jira biyya kana keessatti miidiyaa fireem jechuun ka Ameerikaan fa'aa ittiin siisteemii tokko bocanii abbaa barbaadan ajjeesan yookaan sirna barbaadan akka barbaadan godhanii miidiyaa fireemiidhaan immoo ajandaa maqsana. Biyya kana keessatti siisteemiin sun leenjiidhaan barnootaan dhufaatii jira jechuudha. Sababni isaa hinduuna guyyaa lama ajandaa nu wajjin godhu ajandaa sana ajandaa biraa seetu nu godhu miidiyaa fireem godhaniiti gara biraatti shiifti godhu jechuudha. Nutis ammoo ajandaa du'a keenya dhiisnee boo'icha keenya dhiisnee sanduukaa deemnaa jechuudha. Garuu falli biraan tokko uummanni nagaa isaa eegsifachuudhaaf mootummaa dirqisiisuu qaba. Nagaan dhufuu qaba Oromiyaa keessatti. Dhimmi nagaa yoomiyyuu Oromiyaadhaaf mata duree biraa ta'uu qaba. Waan nyaannu irratti nagaa, waan nurratti dhugaa miidiyaa dubban irratti waan nagaa Oromiyaa dubbachuu qaba. Sababni isaa asii Finfinneedhaa ka'ee utuu gaddi maatii koo itti galee akkan itti deemu daandiirra tabbaan ajjeesu Du'atu si eeggata siin Salaalee godhattees akkuma kana fiichee dhaquu hin dandeessu ati karaa irratti abbaa si ajjeesu hin beektu waan taateef wantoonni rakkoo akkasii mudatan kun mootummaan dirqamee gochuu qaba. Dura Horroo Guduruu Wallaggaatti kana dura bara 2015 keessa daangaa darbee gochaati ture namni gurra kenneef hin jiru. Dabalataan as siqnee boonyee dhiisnee nafnee amma dhufee gara Wallagga baattas daandii Finfinnee fi Abbaayee wal quunnamsiisuu irratti ce'aa jira jechuudha. Asuusaa kan wal quunnamsiisuu daandii guddaa jechuudha. Inni biraan dhimmi du'a namoota 31 kan qondaaltonni mootummaa nama 6-5 jedhanii ibsan ullee kan bilbilee qulqulleeffanne atillee ofii kee kan bilbiltee adda baafatte qondaaltonni mootummaa kan waajjira kominikeeshinii aanaa giddaa yaanaa ka ejensi geejjibaa akkasumas ammoo ka hospitaalaallee ragaawwan muraasa nuti arganne nama muraasadha. Namni ergasii du'e garuu nama baay'ee ta'ullee isaanii namni amanan illee jiru. Du'i sun haaluu abaatan illee malee himaniiti kan isaan jiran garuu namoonni immoo makiinaa guutuun akka dhumanidha kan haasa'anii. Du'i kun maaf salphate mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kana maaf hin balaaleffanne koo ibsa gaddaallee hin kennine. Akkasuma paartileen mormitoota biyya keessaa waan jenne komishiniin mirgoota namoomaa uumaan dubbanne komishiniin mirgoota namoomaa idil addunyaa warraatti wachuu waan jenne Amnesty International waan jenne gaddi keenya maaliif dhageettii idil addunyaa biraa dhabame dippiloomaasiin boo'icha Oromoo yookaan gadda Oromoo yookaan gammachuu Oromoo maaliif dhibee Oromoon amma irreechatti deemaa jira gammachuu irratti deemaa jira. Irreechi sila nagaan osoo jiraatee irreechi kana caalaa miira addaa qaba ture. Ji'oota kana hunda waa'ee irreechaa ajandaa gochuu dandeessa turte. Garuu amma kan gadda keenya nuuf hin hirmaanne miidiyaan kan ajjechaa keenya nuun dubbanne gammachuu keenya isa kan nutti himaa. Yeroo tokko namni yeroo firri keessa jalaa du'u gaafa dhukkubsattu juusii waan adda addaa siin bitu. Gaafa namni du'ee mana keetti gaddi galu garuu ollaa wal waamee diggisiisiif fidee dhufa jechuudha. Amma akkuma diggisiisanitti duunee diggisii sana dhabne jechuudha diggisii miidiyaa. Ani amma wanti baay'ee gaaffii natti ta'u naannoo Oromiyaatiin alatti naannoo biraatti rasaasi dhukaa'uu miti qacceen osoo dhokee miidiyaan biyya kanaa FM irraa kaasan ga miidiyaa gurguddaatti miidiyaa Oromoo dabalatee miidiyaa kan federaala biyya kana keessa kan mootummaan of harkaa qabus dabalatee miidiyaa nafu tokko hin jiru haga alaabaan gadi bu'uutti. Kun gocha baay'ee balaaleffatamuudha. Lubbuun nama 31 agammaatti darbuu jechuun dubbachuufuu nama sookessa. Kanneen kun akkamitti du'an aduutti morma muramanii ibiddaan gubamanii rasaasaan kaan immoo kan lubbuun fudhatamanii deeman illee jiraattota naannoo sanaa dubbisnee nuuf himaa turan. Haa ta'uti yeroo har'aa kana yerootti Oromoon mootummaan aangoorra jiru Oromoodha jedhee waggaatti yeroo 4-5 daandii itti ba'ee mootummaa kooti jedhee isa faana jiraachuusaa mootummaa Oromootiin jajjabeessuusaa mootummaa Oromootiin mirkaneeffataa jirutti Oromootti duuti kallattii hundaan akka kana jajjabaachuun waan ulfaataaf waan nama qaanessuudha. Oromoon erga mootummaa kooti jedhee fudhatee waan biroon afullee mirgi jiraachuusaa eegamuu fi dadhabuun maaliif
maaliif duuti Oromoo kuni hanguma du'a ilbii simbirootti illee ilaalamu dide kan jedhu waan Gaaffii baay'ee guddaadha. gaaffii Sanaaf egaa fallee rakkoo nageenya Oromiyaa inni guddaan rakkoo nageenyaati. Nagaan dhibamuudha. Qaamoleen wal waraanan walitti araaramuu dhabuudha. Waan seeda humna wal qixxee qabaachuu immoo isaaniiti. Humna wal qixxee gaawwan siin jedhu wal injifachuu dadhabuu isaaniiti. Osoo wal injifatanii nagaati dhufa. Nagaan dhibuun ammoo bulee rakkoo abbaan targee akka barbaades godhuutu jira jechuudha. Rabbumatu nu eegaaf jiraanna malee rakkisaadha. Kana irratti mootummaan naannoo Oromiyaa cichoomnaan hojjechuudhaaf dirqama qaba. Mootummaan federaalaa akkasii nageenya lammiilee isaatii eeguu hunda dura isaatu itti gaafatamummaa qaba. Waa'ee humnooti finxaaleessitoonni kuni daangaa darbaniiru walumaa galatti hundaatiin daangaa darbaniiru. Sabaaf sablammoonni biyyattii nagaan akka walii wajjin hin jiraanne dhiibbaa garaagaraa geessisaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas kan federaalaas jennuu isaanii kenna balaaleffataati kan inni ture. Ajjechaan gara jabeenyaa isaan raawwataatti jiran asirratti dhaabbachuu qaba. Tokkummaan Oromoo dagaaguu qaba. Mootummaanis gama isaatiin tarkaanfii barbaachisu fudhachuu qaba. Egaa kan irraa kana maaddii gaazexeessitootaa asuma irratti gudunfine gaafa jimaataa amma ajandaa biraadhaan kan walitti deebinu ta'a. Kaawwitataa irraa asumaan osoo gudunfine gaariidha. Gabaabumatti mootummaan federaalaas ta'e kan Oromiyaa xiyyeeffannoo guddaa inni kennuu qabu humna finxaalee kana tasgabbeessuu darbee barbadeessuudhaaf cichoomnaan hojjechuu akka qabu nagaan biyya kanatti bu'uu akka barbaachisu Oromoon saba kamiin duukaayyuu eenyuun duukaayyuu nagaatiin jiraachaa ture nagaadhaan jiraataa jira nagaadhaan jiraachuu barbaada. Daangaa namatti ce'e miti nama daangaa isatti ce'eyyuu harkatti kaasee hin beeku. Kanaaf ammas kan jechuu barbaadnu mootummaan dhimma nageenya kanarratti xiyyeeffannoo guddaan hojjechuu akka qabudha. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa maddeen gaazexeessitoota keenya irraa kan fakkaatu ture waan nu daawwattaniif hedduu galatooma nagaatti.